sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqaba. Kophee irraa keessatti Yamaniitti ibiddii lubbuu nama hedduu galaafate. The number of people who died as a result of the fire is hanga ammaatti namootni 170 ol ta'an ibidda kanaan miidhamanii yaalamaa jiru. Lakkoofsa namoota du'anii mirkaneeffachuu baannus hedduu akka ta'an hubanneerra. Jawaarfaan guyyaa 40 booda soorachuu eegaluuf jaarroleen akkamiin kadhatan? Margaanii nudiganii maal wayyaa jennaan aadaan Oromoo isa jibbaataa wayyaa baafataniitu mudhiidhaa olitti qullaa ciisu. Ani qullaan ciisaa naan jedhe maammoo. Har'aa guyyaa kabajaa dubartoota addunyaa isan akkamiin ayyaaneffatan oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan Yaman magaal saanaa bakka godaantonni itti hidhamanitti namni hedduun ibiddaan gubatanii du'anii namni 170 miidhaman jarmiyaan baqattoota IOM nam 170 keessaa namni 90 ta'an akka malee miidhamanii jiraachuu himan. IOM ka'umsi ibiddi kana maal akka ta'e akka hin qulqulleefnan jedhee haa ta'u malee baqattoonni Oromoo Yaman jiran boombiin harka dabartamee namoonni ajjeefamu hima. Galaana Balaay gabaas qaba. Baqataan Oromoo magaalaa sanaa jiraatu dubbisne tokko BBC'tti akka himetti balaan kun kan mudate wal dhabdee eegdotaa fi hidhamtoota jidduutti uumameen booda eegdoti hidhamtoota irratti boombii darbataniiti. Hidhamtootni dararaa mana hidhaa keessatti irra ga'u mormuun gara biyya keenyaa nu deebisaa jedhanii nyaata lagachuu eegaluu ka'eemu namni kun eegdoti mana hidhaa nyaata nyaadhaa jechuun hidhamtoota waliin walitti bu'anii sana booda boombiitti darbatanii jedhama. Jiraataan biraan achumaa dubbifnes ijoolleen nyaata hin nyaannu biyyatti nu deebisaa jennaan ulaa cufanii boombii harkaatti darbatanii jechuun ka'umsi balaa kanaa boombii eegdotaan darbatame ta'uu hima. Akka jiraataan kun jedhutti lakkoofsi namoota du'anii 182 yoo ta'u kanneen madaa'anii lubbuun hafan hedduun ambulaansiin hospitaalota magaalittiitti guuramaa turanii jedheera. Haa ta'u malee dubbii himtuun dhaabbata baqattootaa IOM damee Yemen Oliiviyaa Hedoon balaa kanaan namoota miidhaman 170 ol yaalchisaa jiraachuu himanii namootni du'an hangam akka ta'an amma hin qulqulleeffannee jedhan. So the number of people who died as a result of the fire is still yet. Sababii ibidda kanaan lakkoofsa namoota du'anii ammallee qulqulleeffannee hin barre. Hawaasni baqattoota Itoophiyaa lakkoofsa namoota du'anii garaagaraa kennaa jiru. Garuu nuti hin mirkaneeffanne. Hanga ammaatti kan mirkanaan beeknu namootni 170 ol ta'an ibidda kanaan miidhamanii gargaarsa IOM'n yaalamaa jiru. Lakkoofsa namoota du'anii mirkaneeffachuu baannus hedduu akka ta'an hubanneerra. Sababni balaa ibidda kanaa ammallee ifaa miti. Miidhaan qaqqabe hamaa ta'uu isaatu beekama. Bakki tursiisa godaantotaa naannoo san jiru wayita balaan kun qaqqabu godaantota 900 ol qabatee ture. Addatti bakka ibiddi itti dhalate immoo namoota 400 ol ta'antu ture. Maddi ibiddaa boombiin darbatamuu hin ta'u. Sababiin isaas hojjettoonni keenyi dhiyeenya san jiru. Sababiin isaa maal akka ta'e ammatti hin barre garuu boombii akka hin taane ni beekna. Torban darbe godaantotni harki hedduun lammiilee Itoophiyaa ta'an 200 Jibuutii irraa ka'anii Yemenitti imalaa turan keessaa 80 galaanatti darbatamanii 20 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Balaan amma Yemenitti qaqqabee maal agarsiisaa jennee Oliiviyaa gaafannee akkas jedhan. What this incident shows us is that Yemen is not a safe place to be a migrant. Balaan kun kan nu agarsiisu Yemen godaantotaaf lafa nagaa akka hin taanedha. Waggoota 7 darbaniif biyyattiin sababa waraanaan rakkoo namoomaa hammaataa addunyaa keessummeessaa jirti. Kun ta'ee osoo jiruu godaantonni hedduun biyya yaadan Saawud Arabiyaa fa'i gahuuf itti deemuu hin dhiifne. Qe'ee isaanii irraa godaansatti bahuun dura lafa qaxxaamuran sirriitti hin beekan yookiin Yemen lolli jiraachuu hin beekan. Ibiddi lafa godaantonni itti qubatan yeroo qabatu kun kan jalqabaati. Haa ta'u malee bakka godaantonni itti qubatan kan biraatti haleellaan qilleensaa raawwatameera. Sababa kanaatti godaantonni hedduun lubbuu dhabaniiru. Manneen hidhaan alattis godaantonni sababa waraanaan dararaa hedduuf saaxilamanii argineerra. Daddabarsitootaan butamanii qarshii akka kennan dirqisiifamaa turan. Sababa kanaatti isaaniin gadhiisuuf maatiin biyyaa qarshii akka ergan godhamaa turan. Waldaalee hawaasaa Oromoo fi
qaamolee hawaasaa biroo Yaman akkasumas Embasii Itoophiyaa Oomaan jirurraa waa'ee balaa kanaa qulqulleeffachuuf yaaliin goone milkoofne. Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa dubbisuuf yaallee milkaa'uu baannus galgala kana ibsa EBC'f waajirichi kenneen miidhaa qaqqabe hordofaa akka jiru ibseera. Sababii balaa kanaa ibidda ta'uu eeree akkamitti balaan kun akka qaqqabee fi waa'ee miidhaa qaqqabee hordofaan jiraa jedheera. Balaa lammiilee Itoophiyaa kanarra ga'eefis gadduu ibsee jira. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessa jalqabaanii qormaatii biyyaalessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa yeroo garaagaraatti darbaa ture jalqabee kennamuu eegale. Qormaatii waggaa darbe kennamuuf ture sababa weerara kooronaavaayirasiif barattoonni Tigraay yuunivarsiitii naannichaa jiran akka qoraman ministeerri barnoota ibsee ture. Siyaasa Itoophiyaa keessatti gaaffii hirmaannaa dubartoota deebii hin arganne jedhan. Hoggansi paartiilee siyaasaa keessatti ga'een dubartoota xiqqaa keessuma kapaatti mormituu akka xiinxaltoota jedhaniitti kanneen filannoof kaadhimaman dabalatee lakkoofsi dubartoota jijjiiram hin qabu. Meegan Maarkl ta'e mootii warra Biriteen haaritti heerumtee jireenyi qe'ee warra mootii tulfaatee lubbuun jiraachuuf fedhabuu irga'uu himti. Gaaffii miiraan guutamu Oprah Winfrey waliin goote Meegan deeggarsa gaafadhee namna gargar dhabee jetti. Rakkooleen irga'ee sababisiin gurraattii taateef dubbatti. Murtii uummata Swiizerlaandiitiin burqaa fi niqaabii dubartoota musliimaa godhatan dabalatee haguuggii fuulaa godhachuun dhoowwame. Yaada haguuggiin fuulaa hafuu qabu kana dhibba keessaa harki 51 akka dhoowwamte garanii harki 48 morman. Itti gaafatamaan garee musliimaa Swiiden guyyaan kun musliimotaaf guyyaa dukkanaa jedhu. Laganna nyaataa harka turanii fi hospitaal Landmark jiran Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa guyyaa 40f nyaata erga lagataniin booda akka dhaaban waadaa galanii turan. Jaarolee hospitaalatti malanii kadhatan keessaa Obbo Diribii Damisee akka isaan laganna nyaatatan dhiisan kadhachuuf marroojaa itti deebi'ee jedha. Warri nyaata lagatan kun akka dhiisanii akka nyaatanii ani yeroo jaatti deddeebi'eera jara kanatti. Gaafa duraa sa'aatiitu darbeedhaniitu seenuudha dhoowwanii gaafa lammataa marga buqqifnee kadhannee jara kana mana ciisan keessaa gadi baasanii balbalarra baafanii fi firaashiirra ciisanii nama dubbisu Jawaar baay'ee qalqee ijoollee reefii lamantariidha haayiskuulitti dabarsu fakkaata. Baqqalee Garbaa lafeensaa babal'aadha malee fuulli isaa gurraachee kasalatti bahee kunyaanuma isaatti gateettii isaatu jira. Hamzaallee duraan hin beeku garuu innis qal'aanuma ijoollee wayiiti kanneen natti fakkaate yeroon gurraacha'eera. Jara kana marga qabannee miila isaanii irratti jedhee gugguufee yeroo kanaati manaa koo boossee waleensuun hin boo'ee anis obsa dhabeen dubbachuu dadhabeen boo'ichatti seenee Jawaar fa'aa Baqqalaan fa'aa ka'anii ittiin dhaabnu nuun jedhanii lakki nuun hin jedhinaa. Akkuma namni isinii boo'u isin jaallatu jiru namni du'a keessanitti gammadus jira. Kanaaf nuun gammachiisinaa jennaan nu didanii kana boonyee fudhatallee kan biraa yeroo biraa immoo manguddoonni tuulamaan innan anaan jedhanii ishii jennee kaanee dhaqnee yeroo achi geenyu maammoo gadaa immoo ofumaanuu waa dhufeen Adaamaadhaa achi jira ture. Margaanii nu didanii maal wayyaa jennaan aadaan Oromoo isa jibbaataa wayyaa baafataniitu mudhiidhaa olitti qullaa ciisu. Ani qullaan ciisaa naan jedhe maammoon akka ati ciisan anis nan ciisan jedheeni ammoo seennee egaa keessa seenanii si bakka adda addaa qabaa. Iddoo ciisa isaaniitti jibbaa sana gadi baasanii fi lafa afanii fi ciisanii nu eeganii nuti lamaan shamizii keenya waa akkasuun nafin ofirraa baafnee surreen nurratti hafteetti garaadhaan wanni kana kunoo cirrachaa fi lafti isaa kootichaa isa keessa ciifnee nu kadhatanii ka'anuun jedhanii indillee Jawaar sirumaa manguddoo kana lafatti isin ilaalu jedhee ka'ee ol gale. Hamzaan immoo dhaqee kadhatee fidee maal taate Jawaar goonni dheessaa lola sammuun kee uummata kana hin fayyada yeroon hin dabarsu jennaan. Ani maqaa kutadheera kana caalaa waan godhuun qabu bahee natti sirbuu sheerra nan du'a haati koo akkasuma boossee nan didee jedhee ammas nu didee. Leenjisaan atileetota Komanda Hussein Shiboo Kaayisaaf Daraartuun kalee seenanii dubbisan haal turee Habtaamuu Xibaabuutiin. Seennes ganama sa'aatii 6tti seennee amma sa'aatii 8tti kadhataa oollee boollee miilarratti kuufnee rabbii jedhaatii isin fuulduraafis uummata Oromootiis waan baay'ee fayyaduu dandeessanii Oromoon keessanis kana ijoolleedha nama akkanaa kana miliyoona baay'ee kana keessa nama akkana argachuunis baay'ee hin jiru namni akkana rabbii jedhaatii isinis illee lubbuu keessan uummata Oromootiif uummata biyya kanaatiifis tasgabbiidhaafis waan hundaafuu jireenyi keessan murteessaadha jennee akkasitti kadhannee dukkanaatti kuufnee boodarraa tolanii jedhanii akkuma
dhageettan sanitti. Miira akkamiitu ture? Miira achi keessa ture natti himamee eenyu fa'aa turan namoonni isin haasofsiistan akkamiin haasoftamee natti himame? Nama eeyyamsiifni akkuma seenleen kan arginu nama sadii isaanii Obbo Jawaarii Hamzaa Boronaatis Gash Baqqalaadhaa isaan sadeen isaanillee akka nu seennutti immoo wal'aansoniitu hin calqabne beektaa hin calqabne kanumaaf isaanis hin calqabne achumatti nu deebisaa nu achumatti qaalitti mootummaa duraanii namni isaanii deebine achitti du'uu barbaanna wal'aanson sin seenuu kan jedhu yaadne isaanii achi booda immoo doktortichi immoo landmarki sunis isaanis dhufanii jarri kunis du'aa jiru asittis immoo yaalaaf maqaadhaaf yaalaaf dhufanii garuu asitti yaalamaa hin jiranii yaalamuudhaafis fedhiin qabanii anis narraa haabanii godhuu hin danda'u kan jedhunillee yaadanu kaasee deebinee sun wajjinis kadhataa turre abukaatonni isaaniillee namni sadiin wajjin seenanii turanii namni lamaan wajjin seenanii turanii isaanis akka ogummaa isaanii akka kadhaatitti deebinee saniin akkasumatti kadhataa wallee miila isaanii irratti kufnee miila qabannee haga shuu jettanitti miila keessan gadi lakkanu jenne akkasitti haala saniin isaa rabbuma sun qarqaare malee isaanii wal'aanumas hin calqabnees calqabuusin sirrii hin qabanii baaniis isaan achumatti almudumaatti calqaban sanitti haalitti deebanii du'uu barbaadan isaan. Daktaroota isaan yaalaa jiran keessaa tokko ta'an Dr. Abdii Baatii haali isaan keessa jiran akkanaa nutti hima. Qaamni isaanis dhaabbachaa deemaa ture. Almost kiiloo isaanii irraa jalqaba guyyaa lagannaa jalqabanirraa parsantaa 25 hir'ateera jechuudha kiiloo isaanii irraa. Isaan guyyaa 40 nyaata lagatan kun akkamiin soorachuu danda'an? Rakkoo wayii uumamuu danda'a? Kaleessa irraa jalqabnee hanqina albuudaa mul'atan sirreessuutti jirra. Egaa hanqinni sun sirraa'een booda ammoo nyaatatti yeroo seennu yeroo tokkoon gara nyaataatti hin deebinu. Maaliif kuni nafti keenya noormalii inerjiidhaaf gulkoos fayyadama. Gulkoos sun immoo kaarboohayidireetii irraa argata. Kaarboohayidireetii san fudhachuutti hin jiranii guyyaa 40 oliif yeroo nyaatatti deebinu dhiibbaa uumuu danda'a. Ammas yoo nyaata jalqaban hormoononni garaagaraa kan akka insuliin oomishamuu jalqabu. Kanaaf dhiibbaa inni of danda'e fiduu danda'a. Rakkoo onnee irratti ta'uu danda'a, kalee irratti dhiibbaa garaagaraa waan fiduu danda'uuf rakkoo kana akka uumamneef dhiyeennatti follow-up godhuudhaan kan nyaata jalqabuun jechuudha. Hedduu galatoom Dr. Abdii. Illee galatoom. Guyyaan har'aa addunyaa guutuu keessatti guyyaa dubartoota addunyaa jedhamuun kabajamaa oola. Itoophiyaan baranaa guyyaa kana waggaa 45f kabajaa jirti. Kabajaan guyyaa har'aa Oromiyaa keessa maal fakkaataa jedhee Anisa Ahmed hooggantuu waajjira dhimma haadholiif ijoollee Haroomayaatti gaafadhe. Tole akkuma waliigalaattu ayyaanni maarcheetii baranaa sadarkaa biyyaatti kabajame kun nuti sadarkaa godinaatti torbee dabre kabajne sadarkaa aanaatti illee torbaan kana kabajne. Haaloo waa fi bifa miidhagaa ta'een kabajame wanti akkaataan itti kabajame bareeda. Mee akka dubartii tokkootti guyyaan dubartoota addunyaa kun siif maali? Ayyaanni dubartootaaf guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuuti, guyyaa tokkummaati, guyyaa jaalalaati bifa sadiin kan kabajame. Wanni baay'ee namatti toluun. Guyyaan dubartoota akkanatti adda ba'ee sadarkaa biyyaatti akkana kabajamee dubartiin ammoo rakkoo keessa jirtu dubartiin bal'oo keessa jirtus walitti dhuftee ifii irratti dhimma dubartoota irratti akkanatti kabajachuun baay'ee gammachuun nama dhageema wallaan. Isan akkamii kabajan akka godinaatti? Nuti akka godinaatti akkaataan itti kabajame godinni Harargee aanaa 20 fi magaalaa 4 qaba. Aanaa 20 fi magaalaa 4 irratti dubartii baay'ee sadarkaa godinaatti magaalaa Harar keessatti magaalaa Awwadaay keessatti kan kabajame. Gaafa magaalaa Awwadaayitti kabajamu ammoo aanota hundarraa magaalota hundarraa dubartoonni hirmaatanii dubartoota hojii gaarii hojjetanii fi dubartoota hojii isaanii fooyyee ta'an sadarkaa godinaatti adda baasanii sadarkaa aanotaa fi bulchiinsa magaalaa badhaafamee jira. Sadarkaa aanotaatti akkasitti kan sadarkaa godinaatti magaalaa Awwadaayitti akkasitti kan kabajame bifa kanaan kabajame dubartiilee hedduu jajjabeessan hedduu namatti tola kan sadarkaa godinaatti kabajame. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu eeggatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansii galgal kanaa namni obsin qabne reeyin horsiisuu jedha. Hiikan isa isan biraatti maanii koomenti keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Mubaarak Abdallaa kan isaniif dhiyeessan asli galgalooti yoo waaqi jedhu borsaatti akkana walti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.